Dhaggeeffa dhugaa bujatti qalaba eessaa dhufte naan jettanii miti samaa irraa buutee dachii kana ol baatee wanni nan beeku lookishiin ergee arabtichi tokko dhufee kunooti mucayyoon jedheen akkennee riyaala 2,000 kennuu qofan beeka malee gubbaa gadi buutee dachii gadi baatee akkuma isin miidiyaa irratti dhageessan san yoo dhaga'een alatti wanni ani beeku yeroo asirratti waa akkasiin jedhan dubbii amma bareeda dhuftee kareebu galatoomi tokkoffaa irratti Oromoon si galateeffachuu qabdi. Harreefillee wannan jedhe kana. Mucattiin abbaa feete kanatti abbaa feete dhiiftee dantaayisiiti. Ati akka kaleessa kabajaadhaan Oromoon guutuu sitti kennite sanitti ammallee ammoo tuyyuu kalaas nama kana sababa takkaan alattiyyuu ani kunoo hagaarraa tursiiseen isiin illee amma bayyanatte mallayin illee guuramee fi bakka biraa ofirraa laallattee hagaltuun sirna banii aadami rakkoo takkayyuu hin qabu jechuudha. Wanna biraa asii bakki maalii hin qabu kun maaliifi kabajaan hagaarraa keessifte mana keessatti illee gammaatu geemi taphataa jirtiiti way waa goote way waa jetteen gara keetiin homaan jenneen ammaaf ammoo tuyyuu warri isiidhaaf dubbatu warri isiidhaaf dhaabatu yoo bootaa itti godhuu dandayan bootaa itti godhuu lakki isiyyuu atu ammoo tuyyuu fuutee bakka galtu wayiiti yoo geetti galuu lakki ammoo hin dalagadha akka ilma namaatitti karaa dalagaadhaaf biyyaa bahee biyya tana jiraati jettee dalagaa nagalchi yoo siin jette akka nama tokkootti dalagaa galchuu kana malee amma wanti biraa hin jiru dura namni ufumarraa kaasee haasaayu seen amma namni maaliif waan atamu ofirraa dhalaasanii agartee gammaatti danda'eetiniin erga danda'ee jedhe amma narraa deemtu yookiin ammoo gara maslahaa laallattuun dubbii ilma namaati kuni rakkoo hin qabu isiilleen mana namaatitti galtee mana ijaazataa ofii miti ka biyyaa baateef dalagachuufi maal mucattiin nama beeytu nama barattee miti nama guddaadhallee wanni rakkoo takka qabu takka hin jiru. Oromoo xiqqeessitee Oromoo maalillee suni nafsayeesiiti dhiisa. Oromoon namni Oromoo yoo xiqqeessee jedhe namuu hin beekna gaafa deemii dhabu namni hudduu namni hedduutu nama gaggara galchee arrabsaa ture. Rakkoon qabu dhugaa keetti sanbira kutaa sirriidha. Akka carraanaa kennaati haasa'e. Namni sirraa fuudhu yoo jiraate namni Oromoon as jalatti waa'ee isii dubbattan kun nama baay'eedhaan haga qeerroon danda'e kana isinillee fuudhaatiniin mana godhaafiitiin yoo warri as jala waa jiru kuni naaf hin galle yaadni isaanii maali deemuun biiroo warri as jala waa barreessu kuni michiyoon asuma hin dalagatiinidha moo maali kaayoon isaanii maali ol seenamee warra koomantii kun jira barri maali kaayoon uummata godhuu didee barra Oi Munir komentii ati nama miidiyaa irra ture komentiidha jechuun heddummaate maali kaayoon keessa michiyoon tun dalagaa adeemtu jechuun malee tarraa wajjin haasaa jirtanii dubbataa jirru. Kaayoon isaanii Munir kaayoof. Oi mime alta ka dhaggeeffadha. Qeerroo mucattii kana uummata irratti sigalee jira erga ta'ee dadhabdee erga ta'ee nullee waan argine hin qabna warruma gaafa sana fiiganii fidanii sitti kennanii manuma sheebaniiti boris ta'uu iftaanis ta'uu ji'asa ta'uu oggaasa ta'uu yaa Oromoo kiyya na offolchaa nyaachisee dhugsiisee yoo wanta itti balleesse jiraate badii keenan fudhadha. Mucattiin kun haa hojjetattu bakka itti godhaa jedhiiti ummatuma gaafa abbaa ta'ee haadha ta'ee sitti fidetti kenniiti ajandaa mucattii kanarraa ofirraa qollofnaa jechuudha. Asni galee akkas godhe warri immoo sii furratti dabaladha wallaahi namni amma jala jiru kun hundi isaa jechuudha. Akkuma amma mucattii tira kan dalagamnu godhuu beekta warra koomantii kan akka mo'anni irbaanu wallaahi yoo jireenya kee dalagoo kee ofachuu barbaadde mucayyoon tu waan ammaa sunillee dhageeffataa jirti booda mana keetitti lubbuuf baaftee wallaahi billaahi si tokkicha salphataa si tokkicha sii fi haadha mana keetitti funyaan qabanii kol darban warri azalaa amma akkanatti koomantii barreessu kunis anillee gabbaanee ajantaa akkasiin taanu jireenyi kee akkamitti akkasi baasu siif si qofa beeka. Kanaan alatti waa takka dubbachuun hin barbaachisu. Yaa qeerroo akkuma ati asirra qoyaa jiru. Yaada haarawaa isinii. Akkuma ati asirra jirtu kan akka keetiillee Suudii keessas jiraachuu ni danda'a. Namni sun namni bilbilaan kaastuu namaan hin haasoftuu seeraan hin haasoftuu miseenjera kiyya ergeeraa fi sigalee kana amma immoo wanti gaaffii natti ta'ee jiru. Gaaffiin kuni asliif makii kan akka Mubaarakiin biraan naagaati bornaaf gaafadhaanii guyyaa gaaf sanaa kan naa gaafattan. Namni takka
osoo iqaamaa qabuu osoo balaa hin godhamin akkamitti iqaamaan hojjetamaaf gaaffii kana naa gaafadhaa. Inni lammaffaan immoo mucattiin kun dhiira taateetu hojjetaa turte mana namichaa. Akkamitti ani dhiira fakkaadheen hojjetaa ture jette irratti gaaffiin itti ta'edha. Erga dhiira taatee paaspoortiin ishee akkamitti namichi arguu dhiise. Maqaan isii achirratti dhiiraan jira moo dhalaa jedhee jira dhiira jedhee jira paaspoortii irratti. Takkallee dhugaan dubbachuun bareeda. Itti aansuuni Usmeenii fi Muzammil birrii sana nutu nyaate jedhan. Hanga jarri birrii kana nyaatanuu maaliif dhiiste? Sinii galee maaliif dhiiste? Yaa Oromoo birrii kana kan nyaate Araba osoo hin taane ekeleedha maaliif hin jenne? Warri komentii yeroo namni yaada keessan sinii haasa'u dhugaa jettu, yeroo namni tabba yaabbatu dhugaa, yeroo namni dachaa yaabbatu dhugaa. Dhiisa namni yeroo al tokko immoo dhugaan si dubbachiisti. Qoo hin fixadha. Bornuuf gaafadha. Warri mana sana seenuu dandeessanuu eshi. Okay. Jechaan hin jedhin jetteen hin jedhin. Eshi. Ani akka nama fooloon barbaanne illee hin beekta jabeessitee beekta. Riga ta'u. Sagaleen hin jiru jedhanii maayikii kee cufadhuu kayitii deebisii bani. Sagaleen uummata bira gahan jiru nu bira. No beekaa miti. Al takka gastiirra. Waynee uummata kanaa. Guys, dhiifama jidduudhaan neetwoorkiin na jalaa jechite. Inda gabaami. Jechite. Inda gabaami sagaleen kiyya. Wara dubbannaa. Amaan dallanaa dalagaa. Mucattiin bari akkuma ijoolleen biyya irraa nama fidan kana dhuftee Saudi Arabiyaa kana kontiraata turte bara wala mana kontiraata turte. Kuwait irraa dhufte hin jettu reetam. Maarree Kuwait irraa dhaquun birqiidha min chigira alle fiizan dhayti. Ana waliin mormina atiime takka dabaree naa kennatti saniin booda isinirraa gabaa wacanii takka dhaamsa. Akkamitti dalagan koo isa gaafadha. Ijoolleen takka Kuwait irraa dhufte kontee jira. Profeesar na dhageeffadhu mee dhaamsa cimaa wayiiti. Waan namni waan beeku seeyanii qeerroo dhageetta yoo jiruu kee jiraachuu barbaadde yoo hojii kee hojjetuu barbaadde waan kana keessaa bahi. Ani meeshina wartee kartee warra gartee micoota na wajjin hojjetu nama miiliyoona 38 nyaate beeka. Ameerikaa keessatti warrummaan micoota sanatti dhiyaatan. Kana hobeeytanii kana dhageettanii ragaa wajji isinii dhiyeessa. Ragaa wajji mucaan maraatee biyyatti galee Ameerikaatti deebi'ee mucaan hiriyaa kiyya tasgabbeessine kana mara nama gaafattanii warruma gartanii kuuna gartee geemii taphatee nama saamuuf deemu bichaa ol galchitanii namarraan haasofsiiftanii ati akka ilma nama tokkotti kasii dhaamu dalagaa dalagisuu barbaadda dalagadhu waan kana keessaa bahi. Meeshiin akkanaa kana keessaa diraamaa akkanaa kana keessa yoo baate sii wayya. Diraamaan kun fagoo deemaa. Akartee akkasiin gayyoon daa'ima dhugaadha tala shamaraa takka gargaaru waan tokko garuu diraamaan fagoodha. Waan kana keessa baay'isin jechuu barbaada ulfaadha galatooma. Ilmi guddaan ilmi dhugaa si haadhalatu. Intalli muudiin isiitu muudii nama hajjuu barbaadu. Nama asirra jiru kana hunda irratti mee namni intala tana ani ofittiin fudhaa
rakkoo ishiillee taammalee waan qabuun gargaareen hin fudha jedhu warra gastiirra jirus ta'e warra jala kana jiru yoo jiraate ani itti kennu sa'a kana qophiidha walumaa galattu fagoo biraa hin deemu. No nurkaa miti kan fuute maali abbaa qabdi haadha qabdi abbaa haadha siit kaan makii dhufee sitti kenne miti aslii sitti kenne miti jarumatti dhaqii deebisi maali maal jechuudha. Aadaaf abbaa wayitu hin jedhu dhiisa abbaan kana biyya jira. Haadhaaf abbaan gaafa maallaqa irratti guuran kana irratti jedhi. Ada apa minta makanan itu? Amma nama Oromoo tokko nama ofitti hin fuudha jedhu qofan barbaada. Asitti miti kaa bakkuma sanatti geessita malee amaanaa nama kuma soddoma irratti fuute achuma irratti geessi. Siifan akkatiin jedhamu. Laa asitti maa jarri mun naachuun nasuma maa wanni miti bar. Osuma jiraatan iyyuu nama xiqqoo kana irratti rabbummaaf namni nama harkaa fuudhu hin jiru. Maa namni tokko adana isineen nu caalte. Siifan maal jechuu keeti? Isineen nu caalte namni guddaan. Maal jechuudha? Namni tana ofii fuudhu bar. Namuma tokko mijattii tana ofitti fuudhu barbaanna malee. Dootaan alladhu jedhiin nama itti kadhataa beeku. Akka walii qabuu miti. Maa gabbaranii uummanni kun maa gabbaranii. Ila qeerroo yaada bareeda kaaftee namoonni hedduu yaada bareeda kaaftanii yaada keessanirra waliin gallaa. Akkasuma immoo namni amma biyya Ameerikaa irraa erga addaan dabarsite kun ulfaadhu galatoome. Oromoon dura qaruuteedha. Oromoon walilleen qabaa walilleen dhaqqabaa. Amma waan gootu ati qeerroo nama 2000 irratti maakitti bilbili aslitti bilbili asliin gaafsan taargeet keessa hin jirru namichi qaruute gaafsanuu keessaa fi asliin taargeetti keessa hin jiru bee mubaarakitti bilbili ila boru waanaan jettanii ilutti bilbili mucayyoo nama bira geessu nama manni isaa laayiviif tolu nama manni isaa daansiif tolu nama mana fataayi gamaa gamanaa wayii barbaadu jedhiiti waan kana viidiyoodhaan bifa viidiyootiin mubaarakii fi maakii keessattu mubaarakii fi maakii waamaatii mucayyoo dallaalota. Agarteetiif fatii bisuudii keessatti. Maali? Mana daansiif tolu yeroo jettu kana. Kee tokkoon tola ifa diimaa keessaa qabda kee tokkoon tola kee tokkoon tola. Dubbii mujatti dalagaa deemaa kalaalladhu haa jedhuuni maal isaa qabdee Bugaket. Waggaa. Munir. Munir waa takkaan sitti hima. Ila.
nama kana addunyaarraa balleessu daa'imummallee qabdu miskiinummallee qabdu wanni akkatti qal'isee sii fitee qoqqoree sii fite nama siyaasatiin taloon siyaasa addaa ergama addaa of keessaa qabdi warri koomantii jechuudha baalageedhaan kunniin kun warra akkanumaan afaan banuu qeerroo irra deebee ka xumura siidhaamaa wallaahi billaahi yoo maneedhaatti mataa gogaa sirraan adii dhangalaafoo miti baasii firraa kana shalmuxaa geessiseeran cha'u. That's it, Professor Disi narrabsini ti arraballe Disi mana Tigo raga mana ergi warri mukaleessaa siifan anuuna haadhantaa fi anuuniin qarqaara qoy ammoo waan takkanitti meen cufaati. Dhaggeeffadha namni kuma tokkoo kun ragaa waan takkittiitti meen cufaa qoy kaleessaa waa'ee quuftuurraa natti dubbataa ture qeerroodhaan adaraa ji'a takka qafa nuuf kenni of bira hojjechiisi ilaalchisi kan jedhaa ture ana. Sanammoo waadaan kiyya maanni itti dawwalee gorsaadha. Itti dawwalee gorsuu miti sagalee kolleen dhaggeeffanne iseen jara kolleen laaltu yoo ati sagalee dheeraa gorsa geessiteef galatoomi siin jettee dhuma zimmi jetti malee wanti takka hin jiru. Waan akkasii immoo masuulinnati akkasii immoo hin fudhadhu. Nama silkii na wajjiniin kontaaktii hin qabne nama na wajjiniin haasofne gorsaan namni koo saayikooloojii sammuu miidhame fayyisuudhaaf qophiidha jedheetan itti seene malee ani kaleessa akkas jettee hadha akkas jettinaan jechuu hin dandeessanu isinii galee. Akkasii warra koomentiitiif hanga yaada kana deebise. Ammoo ati immoo naa ergi keessaan waan ammaa hin sobdataanaan aniifata sirra miidiyaa kanarraa banna jechuudha. Homaa miidhamne mucayyoon tokkoffaa irratti ani wanni xiqqoo isii soba isii xiqqoo itti garaan nyaatte kaleessa maakiidha mucaa akkaawuntii isii beektaa jennaani hin beeku jetteen garuu mucaa kana dura jaalala walii qaban viidiyoon akka deemaa jirutti jiran dhugaa dubbachuudhaaf ilaa. Jaalala miidiyaati kaa jaalala miidiyaatiif sun. Ila gooyika akkasii miti kasiifan hin beekuyyuu isumayyuu jette. Garuu kanaan jaalala miidiyaati bar jaalala asii fakkeenyaaf firaacheenii fi makiin taphataa turan. Kan biraa immoo inni gannii fi abbaan biyyaa taphataa turan. Keessaanuu walitti qooyika jaalala ta'uu fi atamma fakkeenyaaf siifan asirratti siifanii tana ani hin beeku yoo siin jedhe asirratti yeroo hedduu si arga waliin haasa'uyyuu haa baannu malee sirrii miti. Garuu nama san akka jaalalaatittuu wal jaalatanii viidiyoo gadi fidan Oromoon tu wayii waa namaa dho'isitti bar zaman ammaa kana bar namni waa bar wal bira gayanii wal keessa jiranii jenne bar siifan paarlamaa ta'u. Siifan sagalee kee dhagama. Jaalala walii qabanii ilaala qoy wanta tokko sitti muu barbaadu waan anu hubadhe tokko sitti muu mucaa maalummaa isii kaasaa mana madaam jirturraa gizee maatii dhabe mucaa waliin haasa'uu irraa mucaa sirritti quba wal qaban sirritti hiriyyaa turan waan ofii kiyyaa hubadhe irra ga'e irraa dhumarra mucaa wal galatte malee. Qilleensaan jechuudha malee wal bira ga'anii osoo hin taane qilleensaan wal jaallatu jechuun silkiidhumaan akka nama kamittu. Qaamaan wal bira ga'anii jiranii qaamaan wal bira ga'anii jiranii immoo waasaappiin sirriitti jaalallee turanii eemela walii kennaa waliin fayyadamaa turanii gizee turanii bakka itti baddee turte sanitti mucaan quba qabaa mucaa faana naasaa warri mucaa yoo gaafatee tinjoo mucaan na bira jirti jedhaa tureera gizee miidiyaa irra badde tokko waa hunda maatii nu seenaa nama fagoo. Oke, amma naa gale. Galatooma. Waan takka asirratti qoy abdii ati dubbatatti aaneeti waan tokko asirratti mana kana keessatti bilis kabajaa hawwii jechaaf muciyoo tanaan waan je'inaan bilis isinii shamara dandeessan waanuma bakka murtii irra murtaa'e malee jecha hamaa. Maa diitaan gara wal jaalataniirani maali diitaan dhabeen jettuuf? Diitaan gara jaalala warraa qaban? Arrabaan baan. Arraba hamaa akka asirratti hin dubbanne barbaade intala shamaraati bakka ofirraa waan goota malee sirrii miti asoo sifaanfaan as keessa jiranii asoo hawween as keessa jiranii jecha akkasiisan shamaraan jaamuun sirrii miti. Naa itti fufi abdii keenya if kusadhaan qasu dhiisa waan akkasiisan rabbi akka jechu. Abdii itti fufi abdii salaalee. Galatooma carraa baay'ee sinee gadde garuu hunduu kophaa haasaa haa ta'uti ani yaadni kiyya yaada nama tokko haala kana guyyaa lamaan qilleensa irra deemuun kun akkamiiniti akka Oromootti aadaa keessa wal dubbisnee wal sirreessuun hin jiru kan jedhu tokko natti dhaga'ame ammallee immoo jara qeerroo faana warra waliin jiraannu warra sirriitti wal beeknu
qeerroo jechuun bakka bu'aa uummataallee nama itti gaafatamummaa qabudha. Akka waliin jirutti akka safaaraa jirutti jechuudha. Kanaaf wanta kana akka aadaa karaa keessan xumuruu hin danda'amu. Maafi kun asitti wal arrabsaa, kun komantii waan biraa walii kennaa. Wanni kun babal'achaa deema malee falakaa deemtan natti fakkaatu. Hunduu waanuma ofii itti mul'ate haasaa. Garuu nama tokko wanni kun dhimma nama tokkooti karaa keessatiin jaasummaa aadaa keenya aadaa qabna. Keessa wal dubbisanii keessan yoo itti mareettanii wayyuu ka jedhu gaafii ta'eeti dhiifama waliin. Maal jettumi? Bareedaadha yaadni isaanii akkuma dhageettanii uummata keenya. Waan kana karaa keessaatiin hin fixanii jedhanii waan kanatu waan ta'e abdii keenya dhiifamalleedha. Dubbii mucayyoon tanaa ka dhuftellee miidiyaarraani. Kan namatti kennamtellee miidiyaarraani. Ammallee akbaarota kalee fi deengada deemaa jiru kana miidiyaarratti deemaa jira. Amma qeerroon kunillee waan tokko keessaan sirreessa jedhe Oromoon tuni faallaa namatti garagalti. Osoma asiin achi deemtu duubaan si ciniinti akka dhula bishaan keessaa takka gara lamaaniinuu si ciniinti. Kanaafuu inni bootaallee asumarratti godhanii fi mucayyoo tana ergaa nama kalaa saga dandaheeti booddee gartee nan gaafatinaatiin nama bootaa itti godhaa jedhe namoota gaafa san itti gaafatamummaadhaanillee isattillee fidanii sibira nu waa qubattu jedhanii ni bira qubachiisan waan isiillee waan walitti qabdu waan isa biraa qabdus hoodu jedheeni waan jiru waan ufiillee ka gaafa kafalee irraa fudhateellee irraa isii buuseellee irraa fudhatee gabaabinnumatti bootaa isii tolchuu yoo isiin dalagaa barbaada jette dalagaa isii galchuuni lakki ani mana kireeffadhee akkanumatti taa'ee geemii taphadhalla yoo jette maslahaa uummanni haa godhuufi jedheen nama. Maaliif ree inni keessaan bara isa bira jirtiimi dhaabboo bakka bootaa soqadhuu deemi jechuun hin wallaalu. Garuu ammoo wanni uummata irra jiru kun booda waan biraa jedhaniiniif. Sanii fi dubbii miidiyaarraan dhuftee akkuma isiin dhuftetti deebisanii na fakkaate. Anumman irratti sodaadhaa jedha. Dhiifa majjiin kadhoon birratti wanni dhiqisuun asii dabalu. Masalaati nama gaariidha namni waan akkanaa yaaduyyuu tokkoffaa nama barnoota qabu lammaffaa irratti nama safuu Oromoo fi aadaa Oromoo beeku oduu akka tamil jettu kanaan ta'e awwaluma miidiyaarraan dhufu rakkoo isii namoonni maan dhagaan sun keessa walitti dabarsanii rakkoo nama 4-5 xumuramuu danda'u ture. Garuu immoo rakkoon kun ataarra guyyaa lama jetta malee torbee tokko ol ajandaa godhatamaa ture achirrallee ka'ee sababa geemitiin addaan kutame ammallee ka deebi'ee ajandaa guddaa ta'ee geemi mesii qarqaarame kana tiktakii namni hunduu hin beeytanii paasoordii mataa ofii qabaa iimeelii mataa ofii qabaa lakkoofsa bilbilaa mataa ofii qabaa nama wajjin siistama addaa ijaaranii birrii akkaawuntii isiit irratti gale birrii na nyaatame jettee isiin ajandaa gadi finnaan iniinin ajandaan kun deebi'ee hoo'e malee odoo isiin deebitee ajandaa san fiduu baattee ajandaan kun akka deebi'een hoo'u. Kanaaf hin deebi'ee amma lammaffaa hoo'e. Kanaaf waa isii yoo dubbatani namni ajandaa rabbiin isaa ol kaase tokko ol makaafi beektaa. Amma qoftuun kan hunda waan jabduu kan miidhama guddaa keessa hin tatimiti. Intala lafaa dhuftuudha xiqqoodha dalagachuu dandeenya eega xiqqoodha inni xiqqoodha kalaas dalagachuu dandeetti garuu ajandaan isin hoo'e amma wanni nu jennu an akka keetti dhuunfatti ka jedhu qeerroon nama dalagaati namni biizinasii hojjetu wantoota akkanaa kana keessuun hin barbaachisu. Namoonni dhibootu baay'eetu jira katti gaafatamummaa fudhatan. So mucayyoon tun yeroo abbaa kanatti erga gammatatti wanti si mijaa'u dadhabe eega sirraa ofii dadhabe ati nama hojiiti bor mucayyoon tun aartee dubartiin sammuun isii xiqqishuudha rakkoo tokko keessa osoo of geessite si bira jirti lafa malee si agarte maaliif hin dubbatin jedhanii waan sitti ka'aniif bor keessa tokko keessa hin ta'e booyuu fi iyyuurraa ammama bakka itti furraatti godhe akka dhuunfaa kiyyaatittan tokko kana kan isaan jedhe abbaan fedhen jibbaa abbaan fedhen fudhataa yaada kennadheen lammaffaa irratti mucattiin tuni dubartiidha. Eshi mee hojiin hin ta'uuf jenne liivi manu jenne kanaayyuu isin jettan kanaayyuu hin jenne garuu haa taphattu haa argattu rakkoon qaba abbaan kenneef haa kennu. Namni tokko yoo liivii taphate sila seeraan lafa qabateetiin waan argatu itti fayyadamamoo asumarra dhufeetu maaniniin ajandaa guyyaa guyyaan fidee nama walitti naqa. Eega liivii haa taphattu jettan mana adda qabattee mana jireenyaa namaa keessa osoo hin taane mana adda qabattee mataa ofii dandeettee hojjattee liivii sanirraa feetu miliyoona argattu feetu tiriyoona argattu feetu harabdu itti fufti lammaffaan kana sadaffarratti dubartiin takka shamara taate akka ati amma agartu kanatti viidiyoo isii akka nama sheexaanaa lukkata akkasii waqatti saqqalaa takka lafatti dhaabaa akka nama jiniin irraa baa jiru quba tokko waqatti ol qajeelchaa tokko lafatti qajeelchaa akkana utaaltu tuni
bori ijoolleen isii jala deeman kun maal irraa baratan warra amma shayxaanonni akka xiyyu kuni warra jinniin isii seenee jechuun kun maal irraa baratan fakkeenyaaf Oromoo wattanii wajjin wajjin jirraa miti mucattiin tuni silaa akka intala Oromoo takkatti gadi dhaabattee sirnaan namni har'a nama shayxaana qabu isii deeggara malee namni nagaaba namni akkana nama hin deeggaru ati intalli ta'e takka sokkara taate dhugaa biitti gammaddaa haati manaa ke sokkara taate itti gammaddaa obboleettiin ta'e sokkara taate itti gammaddaa chiikin ta'e sokkara taate itti gammaddaa ስለዚህ eeguma kanon darakko namni rakko qaba akkamitti akka fantaziyaa akka gartee ilmoo hoolatii fi ilmoo re'ee aannan quuftee andara keessa fiidee haree deemtu akka takkaftu utaala rakkoo isin qabdu kun maali nama rakkoo hin qabne rakkoo qabanii ajandaa maa godhatanidha. Gara laafoo abdii salaaleetiif waan ifa tokko dubbachuun barbaada waan bareechee ifa ta'u. Geeffadhe sirraa baya kanaaf gabaabamatti geeffadhe sirraa baya abdii kii kana fakkaataa warra zalaa immoo dhageeffadha ani jaarsa jinniiti maqaan kiyya namni hin ciniine. Yookaan salphata yookaan du'a yookaan rakkenna. Sadiin kana qaba. Jinni malaataan hin jirtu. Jinni malaataan hin jirtu beekte. Jinni hin mul'attu beeki. Jinni hin mul'attu. Jinni malaataan hin jirtu nama nagaatti jira jinni keessa numa gara Oromoo kana rakkoon jira malee. Amma abdii salaalee waan takka sirees waan walitti himnu isinillee dhugumatti yaa warra safaraa keessa tajaajila uummataatiif bobbaa adda addaa irra jiruuf wanti kuni karaa seera biyya kanaatillee mucayyoolleen immoo miira hin taane keessa jiraachuun miira nama walitti hin dubbatanii wal gorsuun waan jettaniif mucayyoon tun irra deddeebi'amee nama hedduun gorfamuu gorfaaf gurra kennuu diduu isiirraa kan ka'e wanti kun gara miidiyaa deeme malee maatiin kun maatii namni bira rakkatuu miti. Maatii jechi isaan namaan jedhan qoonni isaan namaa qaban xiqqaa ta'uu miti. Kana kiliir goone isinillee beeytan nullee beeynaa jechuudha. Kan sanirraa hafe mucayyoon tun akkuma mareef asii gara laafoon jedhe akkaataa akka hawaasa Oromoo miidiyaa fayyadamuutti hooy jedhamee namni meeqallee dhiyaatee gaafsan didamee namni qeerroo amanna jedhaniiti qeerrootti kennamte. Har'a immoo bakka sanittillee mana qeerrootitti tasgabbiin haalli jiru haalli isiin itti jirtu ulfaataa waan ta'eef dhimmi kuni anarraa mucayyoon tun haa baatu. Mucayyoo tan ammoo namni ofitti fuudhu amma keessattuu isin gara seeraatiin gara akka lammii Itoophiyaatitti wal qabsiiftanii karaa seeraatiin wal qabsiiftan malee mucayyoon rakkoo guddaaf deemti. Tokko ajaja namaan dhageettu. Rakkoolee adda addaatu miidiyaa kanarratti kan seerri biyya kanaan hayyamne hojjetamaa jira. Kanaaf waan kana isinummaanuu qeerroo faallee itti dhiyaadhaatii gargaara hawaasa Jiddaa fi Makkaatii wal ta'atii mucayyoo tana bakka isiin malu akkaataa itti isiin malu waan gootaniif godhaa fi waraqaa isiillee isinummaa warrummaan miidiyaa kanarra jirtaniif isin warri safaaraa itti dhiyaattanii wanti kun ta'uu danda'a waan hin danda'amne taanaan mucayyoo tanaaf akka lammii Itoophiyaatitti isintu falakaayaa dubbii warra miidiyaarraa wal gorsuu fi keessaan suuta waliin haasa'u irra ol dabartuudha xiqqashoo isiin ulfaatti. Mucayyoolleen immoo amma bootti umriin isii xiqqoodha wanni isii yaaddu keessi isii guddoodha ulfaataadha nu dubbanne afaanitti nu nafne hawaasni yoo dhageettan dhagahu yoommoo numatu gowwa hin hinaaftan mee mucayyoo tanatti maal hinaafan dhiiran fakkaattu dhalaan fakkaattu maal irraa hinaafan mee hin fitadha leenca kee. ماشي لا وان الراجب باجي بنفسي هايم كوي لا عندي بساف يعني اللي سيفو نقر قاعد تبيبر ايش ايش